Bidiruuwwan godaantonni Itoophiyaa keessa turan garagaluun namoonni 180 achi buuteen isaanii dhabame. Bidiruuwwan baqattoota fe'anii Jibuutirraa ka'an qarqara Yemenitti garagaluun godaantonni Itoophiyaa hedduu keessatti kan argaman namoonni 180 ta'an du'uu akka hin oolle dhaabbanni baqattoota addunyaa beeksise. Bidiruuwwan garagalan kanneen baqattoota jiruu gaarii barbaacha biyyoota baha Afrikaatii karaa balaafamaa qaxxaamuruun deeman akka ta'e dhaabbanni baqattoota addunyaa beeksisee jira. Baqattoonni achi buuteen isaanii dhabame kunniin lammiilee biyya kamii akka ta'an dhaabbanni baqattoota addunyaa beeksisuu baatus Associated Press garuu hedduun isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'uu gabaase. Bidiruuwwan qarqara Yemen osoo hin gahin garagalan keessaa lammiileen Itoophiyaa 31 fi kanneen bidiricha oofan lammiilee Yemen 3 baatee akka turtes Associated Press beeksisee jira. Jibuutirraa ka'uun galaana qaxxaamuranii Yemen irraan gara biyyoota baha giddu galeessaa fi Awurooppaatti ce'uuf kanneen manaa bahan irra deddeebiin balaa wal fakkaataan kan isaan mudatu ta'uu dhaabbanni baqattoota addunyaa beeksisee jira. Godaantota Jibuutii fi Yemen gidduutti bidiruun itti dhidhimee yeroo garagaraatti du'an keessaa irra hedduu lammiilee Itoophiyaa akka ta'e gabaafamaa ture. Dubbii himaan dhaabbata IOM kan ta'an Tamiim Eelayin Associated Press akka dubbatanitti gaafa kamisaa bitootessa 6 bidiruuwwan qarqara bishaan Yemen osoo hin gahin garagalan keessa kan hafan namoota lamaan alatti godaantonni 181 fi lammiileen Yemen bidiruurra hojjetaa turan achi buuteen isaanitti hanga har'atti hin argamne jedheera. Akka gabaasaa Associated Pressitti yeroodhuma wal fakkaataatti bidiruuwwan lama qarqara bishaan Jibuutitti dhiyootti garagaluun namoonni 2 yoo du'an kanneen hojjettoota ta'an lubbuun baraaramuu ni jiru jedha. Bidiruuwwan qarqara Yemenitti garagalan keessaa dhiirota 124 fi dubartoota 57 akka ta'an dubbii himaan dhaabbata baqattoota addunyaa damee Yemen beeksise. Bidiruuwwan kanneen keessaa lammiileen Yemen 2 qofti lubbuun ooluu fi kaan du'uu akka hin oolle yaaddoo qaban ibsan. Dhaabbanni baqattoota addunyaa Yemenitti argamu akka baasetti kanneen namoota seeraan ala daddabarsan waqtiin yeroon bubbeen cimaan itti bubbisu waan ta'eef bidiruudhaan galaanarra deemuun balaa akka qabu qondaaltonni mootummaa Yemen akeekkachiisa baasan diduun balaa kanaaf sababa ta'uu akka hin oolle beeksisan. Kanneen daandii bishaanii balaafamaa kana qaxxaamuru buufata godaantota addunyaa Yemen jiru gahan akka jedhanitti namoonni karaa seeraan alaan godaantota seeraan ala daddabarsan humnoota nageenyaa jalaa miliquuf of eeggannoo hin mallee fi deemsa balaafamaa akka hordofan ibsan. Akeekkachiisi haala qilleensaa ifa ta'e kennamus kanneen seeraan ala namoota daddabarsan lubbuu namarratti qumara taphataa jiru. Lubbuun godaantotaaf oolchuuf tarkaanfiin hatattamaa hin fudhatamu taanaan lubbuun namaa baduun ittuma fufa jedhan Yemenitti itti gaafatamaa dhaabbata baqattoota addunyaa. Naannichatti yeroo garagaraatti balaa qaqqabuun godaantonni dhuman harki caalaan lammiilee Itoophiyaa fi Somaaliyaati. Kamiisa darbe kanneen achi buuteen isaanii dhabames lammiilee Itoophiyaa fi Somaaliyaa ta'uu akka malan ibsanii jiru. Godaantonni hedduun karaa seeraan alaan biyyaa bahuuf deemsa lafaa fi galaanarraa balaa garagaraaf saaxilamu. Dhaabbanni baqattoota addunyaa Yemenitti argamu akka beeksisetti bara darbe godaantota 60,000 ta'antu Yemen galee jira karaa seeraan alaa kanaan jechuudha. Dubartoota 580 fi ijoollee 100 dabalatee godaantonni 3,400 ol ta'an bara darbe keessa du'uu fi yookaan achi buuteen isaanii dhabamuu isaanii dhaabbanni addunyaa kan baqattootaa kun beeksisee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya yeroo yeroodhaan odeeffannoo isin bira akka ga'uuf chaanalii keenya kana subscribe gochuudhaan maatii taasisuu jenna.